qofaaf osoo hin taane foon saafillee waaqa itti gaafatama qabudha. Lubbuun namaa kan isheen qullooftu yoo foon isaa nagaadhaan yoo jiraatedha. Yoo hin beelaa ta'e yookaan haatuutti deema yookaan rukutuutti deema yookaan waan biraatti deema. Kanaatiif waan lubbuu isaa waan foon isaa kana lafa irratti gidirsuufillee nu galchaa jedhu. Dagaleen Waaqayyoos immoo nu abbooma. Namoota isaanii dubbatu warra hin qabneef dubbadhaa jedha. Isaaniif falmaa jedha. Haadha hiyyeessaatiif falmaa jedha. Isaaniif hin falman taanaan isaaniif namni amantii hin falmu taanaan eenyutu falmuu danda'a? Warra isaaniif warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenye isaaniif namni amanu namni waaqa beeku hin dubbatu taanaan eenyutu dubbata? Siyaasa jechuun maal jechuudha? Kana eenyutu abbooma? Yookaanis immoo kanarratti eenyutu ajaja? Qabeenya keenya irratti eenyutu ajajaa jira? Jedhanii gaafachuu jechuudha. Kun immoo kan hunduma keenya kan ilaalu. Karaan qajeelinaa yoo barbaadame nama amantii qabutu, nama amantii sirriitti qabutu, nama waaqa beekutti amantii sassanas akkana jechuu osoo hin taane nama waaqa beekutu, nama sodaa waaqaa beekutu sirnaan namas bulchuu danda'a. Kanaatiif inumaayyuu an akka yaadutti biyya tokko kan bulchuu danda'u, kan bulchuunis irra jiru nama amantii qabu, nama waaqatti amanu. Kana dhiisanii nan ilaalu jedhanii filannoo filachuu dhiisanii, dorgomuu dhiisanii, yaada kennuu dhiisanii, siyaasa keessatti qooda fudhachuu dhiisanii akkasumatti waaqayyoon ta'anii akkas naa godhe jedhanii kadhachuun sirriidha jedhee hin fudhadhan gara kootiin. Sababiin isaa bulchaa jedheera biyya lafaa kana. Bitaa jedheera waaqni, bitaa nuun jedheera. Nummoo nama biraatiif kennine bituu dhiifne bitamnee jala teenyee kadhachuun sirrii miti. Yeroo tokko wanta nama gaddisiisu tokko waldaa tokko iddoo tokkotti ijaaruudhaaf yemmuu taane lafa kadhatu. Lafa kadhannaan hin didanne. Warri biroon hin argatu garuu immoo kan hin arganne immoo jiraachi keessaati. Eega lafa bitataniin booda immoo inni ijaarranna jennaan ayyama kanaaf immoo qarshii ammasii kaffaltu jedhan. Isas waldaalee biroon amantii biroon illee hin kaffalan. Maaliif hin gaafatan jennaan lakkii nuyi hin gaafannu nuyi amantoota nuyi waan mootummaan jedhu fudhanna. Kun sirrii miti. Waan waaqni nuu kenne namaa kennine dabarsinee kennine deebifnee kadhachuun hin danda'amu. Bitaa jedhee rakkoon sila dubbadha. Nutu abboomuutu nurra jira. Kanaatiif siyaasa keessatti qooda fudhachuun barbaachisaadha, dirqamas. Kiristaanas haa ta'u, Musliimas haa ta'u, nama amantii kamiin iyyuu siyaasni ni ilaallata. Bulchuutu irra jira jedhee. Yeroo keessa galu garuu dhugaaf dubbachuun, dhugaaf dhaabachuun amantii isaa sanaaf buluun barbaachisaadha. Baay'isee barbaachisaadha. Inni kan biraan ammas waa'ee amantii keessa jirra. Dhugaaf dubbachuu, haqaaf dhaabachuu, yeroo namoonni dararaman, yeroo qaamni mootummaa sirraan haga'u, dhaabni kan biraas wanti balaan tokko yeroo uumamu dhaabbanni amantii ga'ee dursee qaqqabee waan tokko tarkaanfii fudhachuu kan qabu sadha. Yeroodhuma mootummaan biyya kanarratti balaa hamaa geessisullee kan dura ibsa ejjennoo baasuu qabdu waldaa kiristaanaati. Wanti kun sirrii miti biyya kana balleessaa saba miidhaa jirtu jettee dubbachuudhaaf. Haala amma argaa turre keessatti garuu waldoonni kiristaanaa baay'achuu irraa kan ka'es akkasumas dhaabbileen amantii babal'achuu irraa kan ka'es badaa namni dubbatu hin jiru. Turaniitudha kan isaan yaada isaanii ibsan. Hin sodaatu moo rakkoo maaliitu jiramoo maaliifidha kan isaan kana keessatti hin hirmaanne? Sodaan isaanii maalime? Akkanatti fakkaatutti sagalee waaqayyoo kana sirriitti beekuu dhabuun iyyuu waan jiru natti fakkaata. Maaliif eenyuun akka sodaachuun nurra jiru sagalee waaqayyoo lafa nuu kaa'ee jira. Waaqa qofa sodaachuu akka nurra jiru. Nuyi dabarree nama sodaanna taanaan waaqa namannu jechuudha. Nan oolchuu ennee irraa jechuudha. Na oolchuu hin danda'u namichi kun na ajjeesa. Waaqayyo na oolchuu hin danda'u namichi kun na ajjeesa. Yookaan mootummaa na ajjeesa. Jechuu jechuudha kun. Eega akkas ta'e waaqa amanuu hin barbaachisu. Waaqa isa lubbuus foonis ajjeesuu danda'u isa duwwaadhaan sodaachuun nurra jiru jedhamtiira sagaleensa akkas jedha. Kana sababii ta'eef nama sodaachuun nama amanuunis ofuma isaatiin iyyuu rakkina mataa isaatii qaba. Rakkinadha. Kanaaf namoonni hin sodaatu. Sodaachuu irra iyyuu darbanii nuu tursi
mootummaa kana nuu tursi yookaan abaluu naangoora nuu tursi jedhanii waldaan kiristaanaa soomaaf sagada qabattee kadhattullee jirti bakka tokko tokkotti. Mirga namaaf falmuu dhiisaati mirga namaa dhiibuu keessatti kan qooda fudhatanillee jiru. Fakkeenyaatiif iddoo tokkotti ammas fakkeenya tokkoon isinii fudhadhaa Adaamaatti yeroo tokko wanti ta'e waldaa nama afaan kana hin beeknetu jira. Nama afaan Oromootiin yookaan shiftii tokko nuu banaa yookaan immoo waldaa nuu banaa jennee yeroo tokko gaafanne bakka tokkotti gaafannee jennaan. Akkuma xalayaan sun ga'een maaltu ta'a tajaajiltoonni wal faana gaafa kadhatan waldaalee hundumaati wal faana gaafa kadhatanii mata duree kadhaa fidaa jedhanii gaafa gaafatan namni tokko ka'ee afaan Oromootiin fakkaatee afurri hamaan gara waldaatti deemaa jiru sababii jiruuf kana waaqayyo akka rukutuuf hin kadhannaa jedhaniitu kanarratti mata duree kadhaa godhanii kadhatu. Mata duree kadhaa godhanii kaasu kan. Namni achi keessa jiru tokko immoo ani kana kadhachuu hin danda'u jedhe sila jilbeenfate dhiisee ka'ee taa'e. Nama sanadha kan ergaa kana kan nu ergu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Isa waaqayyo bilisa baaseyyuu sirnaan qabuu dadhabanii isa waaqayyo afaan isaatiin itti dubbadhaa ittiin jedheyyuu isa dhufee gara mana waaqaatti dhufee afaan kootiin na barsiisaatii na guddisaa isa jedheyyuu afaan keetiin ittiin himnu jedhanii waldaa cubbuu keessatti biyya lafaa itti sanfa'i kan jiran jechuudha. Kana sababii ta'eefi waldaaleen bakka baay'eetti kadhata isaan kadhatan illee yoo laalaa turre waggootan darba keessa mana hidhaa keessatti na yaadadha mana hidhaa keessa teenye waldaalee amantootaatii fi xalaa barreessineerra. Baay'ee kan garaa namaa cabsu kan nama gaddisiisu argaa turreen waan isaan jedhan waa'ee nagaa yeroo kadhatan akkamittiin akka isaan kadhatan mootummaa kana nu turse akkas nu godhe mirga namaatu sarbame ijoollee mirga seetiif falmattu ijoollee harka duwwaa waraana taankii fi waan meeqa qabatee deemu dura harka see duwwaa akkasittiin qabattee dhaabbattu kan abaaran waldaaleen akkasiillee turaniiru. Kan waaqayyo akka malee itti gadda. Ijoolleen kuni dhiigi isaanii yeroo dhangala'ullee sababii maaliif jedhanii waldaan gaafatan illee hin turre. Isumayyuu akka waan isaan jeequmsa kaasanitti akka isaan ookkara kaasanitti akka waan isaan shoror keessa taa'anitti illee waldaaleen abaaraa turanillee turaniiru. Akka sanatti yaadamaa ture. Egaa kun seenaa darbeedha. Baay'ee kan nama dhibu gara fuulduraatti maal akka ta'u hin beeknu maal akka dhalatu hin beeknu waldaan kiristiyaanaa garuu dhugaaf dhaabachuun saba wajjin dhaabachuun baay'ee wanta barbaachisaadha. Maartiin Luuter King paastariidha. Maatiin isaa akkuma isin amma kaastan nama wangeela lallabanidha. Garuu dhugaaf falma ture dhugaaf dhaabbata ture. Waggootuma seenaa biyya kanaa keessatti immoo lubi guddinaa tumsaa nama waldaa keessa dhaabbatanii dhugaadhaaf falmaa turanidha. Jara kana lamaan irraati dhaloonni kun maal bara? Kan inni baru egaa tokkoffaa nama amantaa ta'uun mirga ofii gaafachuun mirga saba ofii gaafachuun mirga dhala namaa gaafachuu akka inni nama dhoowwedha. Kan waaqayyo barbaadu isadha. Dubbadhaa jedheera. Warra dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhaa falmaa jedheera. Haadha hiyyeessaaf yoo nuti hin falmine eewwaa falma. Waan dabe tokko yoo namni amantii yoo hin qajeelchu ta'e waa qajeelchu. Yeroo mootummaan karaa irraa godhu kan namni amantii hin deebisu yoo ta'e eeyyatu deebisa. Kottu bulchi yoo jedhan ofiisaatii dhaqee iddoo sana qabatee otoo mataa osoo hin nyaatin osoo hin loogin otoo nama hin miidhin bulchuu utuu danda'u nama kana hin taane filatee nama gubboo nyaatu nama waan meeqa hojjetu daba meeqa hojjetu achi taa'ee na hidhe maaloo jedhee boo'uun sirrii miti. Kanaatiif maal barachuu qaba? Namni siyaasa mirga isaa hunuma falmata. Mirga dhala namaa hunuma falma. Waan dabaa hunuma qajeelcha. Waan seeraa alaa seera hin taane hin morma jala dhaabbata. Gatii inni baasisu immoo hin baasa. Kanaatiif baasaniiru jarreen kun. Luba guddinaanis baasaniiru. Gatii kanaaf baasaniiru. Garuu har'a akka amantaa kootitti saba isaaniif dhaabbataniiru, dhala namaaf dhaabbataniiru, gatii isaanii waaqa isaanii biratti argatu. Maartiin Luuter Kingis kanuma godheera. Abbootiin amantaa hedduun kan kiristaanaa qofa osoo hin taane kan dhaabbilee biroollee kan dhugaadhaaf falman dhugaadhaaf utuu falmanii
kan gara waaqa kan deeman baay'eetu jiru gara sanatti kan sassaabaman jechuudha. Kanaaf